Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya uummanni Oromoo akka boqotu araarri Tigraayitti bu'ee Oromiyaatti illee bu'uudha qaba jechuudhaan miseensonni paarlaamaadhaa isaanowwan naannoo Oromiyaa irraa paarlaamaa seenan komii qaban kan qabxii 10 of keessaa qabuun barreessuudhaan akka ibsatti baasanii mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessaniitiin jiru. Finciltoota Tigraay waliin araara kan buusan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad naannoo keessaa dhalatanii hundee siyaasaa paartii isaanii ta'e keessatti garuu rakkoon nageenyaa hammaatee itti fufee jiraachuun beekamaadha. Ajjeechaan booda kana keessumaa hidhattoota Amaaraa godinoota Wallaggaa fi bakkeewwan Oromiyaa daangessanitti hammaatee mufii uumee dargaggoonni aangotti ba'uu Abiyyi Ahmadiif sababa turan mormii jabaa Abiyyi irratti dhageessaa turuun kan beekamudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin kana dura akka jechuudhaan ibsa baasanitti mootummaan fedhii qabaannan badiiwwan garaagaraa kan Oromiyaa keessatti deemaa jiru kanaaf qaamni sadaffaan seenee akka qoratu nuti fedha qabna gatteenyeetillee mari'achuudhaaf fedha qabna jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Paartileen siyaasaa qaamoleen idil addunyaa garaagaraatii fi kaanilleen naannoo guddicha nagaa dhabde keessa jiru karaa nagaan akka furamu gaafataa turaniitiin jiru. Mootummaan garuu hidhattoota ajandaa siyaasaa hin qabne jechuudhaan akka waliin hin teenye dhiyoo kana paarlaamaa irratti dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. Dubbiin seera tumtootaa kun eega mootummaan ejjennoo ibsee booda kan dhagaamedha. Kunis ammoo miseensota paarlaamaa marii abdataa turan dhabuu isaaniitti mufachuu isaanii dubbataniitiin jiru. Miseensonni paarlaamaa miseensa dhaaba biyya bulchu ta'anii fi Oromiyaa irraa filataman akkuma Tigraay Oromiyaa keessallee nagaan akka bu'u ifatti gaafataniitiin jiru. Adeemsa hin baratamne kanaan miseensonni ummata isaan filateef sagalee ta'uu dhaban jedhamanii qeeqamaatiin turani. Warra rakkina biyyi keenya keessa jirtu hin hubanne miti. Asii achi ammoo akka dubbatuuf ta'an dubbataniitiin jiru. Rakkinaa fi salphinni Oromoo har'as itti fufeetiin jira. Oromoon boqonnaa dhabeetiin jira. Ajjeechaa fi qe'ee ofiitirraa buqqa'uun cimee itti fufeetiin jira kan jedhan miseensonni kunneen gaafii jajjabooda kaasanii marii erga taasisaniin booda xalayaa fuula sadii qabduu fi qabxiiwwan 10 irratti kan wal ta'an muummicha ministeera Abiyyiitiif dabalatee akka erganiitiin jiran himaniitiin jiru. BBC'n afaan Oromoo addatti qindeessaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Oromiyaa irraa filatamanii gargaaraa Piroofeesar Buzaayyoo Daggafaa waliin turtii taasiseetiin jira. Obbo Buzaayyoon godina Wallagga Bahaa buufata filannaa aanaa Jimmaa Arjootti filatamanii paarlaamaa kan seenanidha. Turtiin isaan BBC waliin addatti taasisan kun akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Torbaan darbe xalayaa ibsa ejjennoo 10 qabu qopheessanii eegasii booda ibsi miidiyaadhaaf kennuudhaaf jettan hafuudha dhageenye maaltu ta'e jechuun gaafii isaanii eegalu. Obbo Buzaayyoon nuti paartii badhaadhina Oromiyaa bakka buuneetiin filatamne. Har'a ammoo haala jiruun bakka bu'aa uummata waliigalaati. Rakkoon gara kaabaa ture nagaan xumuramuusaatti gammachuudha qabna. Haa ta'u malee rakkoon Oromiyaa keessaatis ni dheerate. Akkam wayya kan jedhu irratti miseensota keenya wajjin yeroo hedduu ni mari'anna. Uummati nu filate sagalee akka taanuufiif nu filate callifnee taa'uun sirriidhaa miti jennee akka lakkoofsa Itoophiyaa 3/26/2015 waajjira mana maree keessatti mari'annee xalayaa qabxii 10 qabu baasne jechuun dubbata. Hacuuccaan durii kaasee Oromoo irra ture itti fufaa jiraachuun kun gaarii miti. Nuti akka bakka bu'aatti yaaddudha qabna. Nu yaaddessa haalli kun itti fufuu hin qabu. Araarri kaabatti bu'ee Oromiyaattis dhufee uummanni bahee nagaan galuudha qaba. Abaluutu balleesse jechaa hin jirru. Balleessaan jirus wanni gaariin jiraatullee kan hunda keenyaati. Oromoon nagaa dhabeetiin jira. Ajjeechaa fi qeerraa buqqa'uun isaanii daran cimee itti fufeetiin jira. Haalli rakkisaan Oromoon keessa jirtu ammoo waan dheeratee xumura dhabe ta'eetiin jira. Nuti akka miseensa mana maree bakka bu'aa uummataatti hirriba nu dhoorkeetiin jira. Yaaddoo nutti uumnaan haala kanaan ibsa ejjennoo kana barreessine. Ajjeefamuu fi buqqa'uun Oromoo hedduu waan nu gaddisiiseef rakkoon kun hatattamaan furamee Oromoon nagaan jiraachuu qaba. Qabxii jalqabaati. Hacuuccaa Oromoo wallorratti gahaa jirus hatattamaan dhaabbachuu qaba kan jedhus ni jira. Lammaffaan mirga heerri biyya keenyaa nuuf eeyyame duguugaan fayyadamuudha qabna. Kana yeroo fayyadamuudhaaf kaanu maqaa adda addaa nutti moggaasuudhaan abbaa dabaree jechuudhaan haalli itti dabalamaa jiru kunilleen sirriidhaa miti jechuudhaan komii qaban xalayicha keessatti ibsaniitiin jiru. Sadaffaa irratti kan kaasne daangaa Oromiyaa karaa hedduun sarbameetiin jira. Daangaan kun qaabsoodhaan dhufe.
sarbami daangaa Oromiyaarra gahaa jiru furamuudha qaba jenneetiin xalayaa kana keessatti eerre. Afraffaan dhimma Finfinnee keessatti hojiin baruu fi barsiisuu manneen barnoota afaan Oromoo danquudhaaf akkaataan itti deemamu sirriidhaa miti. Mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee haalli baruu fi barsiisuu nagaan deemuudha qaba. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati. Afaaniin barachuu addunyaatu ayyame. Afaan tokko qofa jechuun ammoo jibbiinsa Oromoorraa himadda. Kana ammoo muummichi ministeeraa yeroo darbe sirriitti paarlaamaa keessatti dubbataniitiin jiru. Inni kurnaffaan nagaa fi araarri uummata Tigraayiif dhufe hedduu nu gammachiiseetiin jira. Bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa fi naannolee Itoophiyaa keessa jiran hundaafuu nagaa fi araarri dhufuudha qaba. Daangaan heeraan ala naannolee hunda keessaa sarbamaa jiru karaa seera mootummaa eegeen kabajamuudha qaba. Naannoon tokko humnaan daangaa naannoo biroo saamuu hin qabu jenne. Ergasii miseensonni irratti mallatteessine jechuun namni gaafatamu kun deebisa. Gaafiin BBC'n dabalee gaafate miseensonni mallatteessan meeqa? Obbo Buzaayyoon hedduudha jechuudhaan deebii isaatti fufa. Hundi hin mallatteessine. Oromiyaan bakka bu'oota 178 qaba. Garuu haalota nageenyaan yookaan filannoon bakka hin taasifamnetti miseensonni 7 hanga 8 waan hin seenneef yeroo ammaa miseensonni 170 akka taanne jiru. Kanuma keessaa miseensonni siyaayinaan mana maree keessatti hin hirmaanne yookaan hin argamne ni jiru. Kanneen hoggansarra jiraatanii hojii adda addaan qabamanillee ni jiru. Kanneen siyaayinaan hirmaatan keessaa garuu irra caalaatu dhufe. Gaafa mana mareetti mari'anne miseensonni gara 80 ta'an hirmaatanii akka jiranis deebii kana keessatti eeru. BBC'n gaafii isaa akkana jechuun dabalee gaafata. Miidiyaaleedhaaf ibsa akka kennuuf karoora qabattanii fi ergasii ammoo ibsi sun maal akka ta'e isin harkaa hafee hin beekne maal ta'e ni dhorkamtammoo maal ta'e laata jechuun gaafii isaa obbo Buzaayyoof dhiyeessa. Obbo Buzaayyoonis akkana jechuun deebii isaatti fufa. Dhugaadha miidiyaalee waamameetiin ture. Dhimmi kun akka bakka bu'aa uummataatti nurraa eegama jenneeti uummataaf akka gahu miidiyaadha waamne. Miidiyaaleen akka of duuba deebi'an kan taasifne numa jechuun deebisa. Waaree booda sa'aatii 8tti hooggantoonni olaanoon achuma mana maree bakka bu'oota uummataatti argamanii akka turanis dubbatuudhaan afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummata obbo Taaggasaa Caafoo bakka bu'aa mootummaa obbo Tasfaayee Beeljigee fi itti aantuu afyaa'ii tan taate kaabinee Aadde badoo achitti akka argamanis dubbatuudhaan sa'aatii 8 irraa eegalee hanga halkan sa'aatii takka ta'anii akka mari'atanis dubbate. Yaaddoo keessa jiraachuu keenyaa fi uummanni keenya gadadoo kanaan itti fufuu hin qabu. Akka bakka bu'oota uummataatti caallisuu hin dandeenye obsi nuti qabnu xumurameetiin jira jennee ibsa kana keessatti ibsanne jechuun dubbatu. Gaafii keessaniif deebii kan ta'uu danda'u aangawoonni argaman wanta addatti dubbatan ni qabu jechuun gaafiin BBC'dhaatti fufa. Obbo Buzaayyoonis akkana jechuun deebii itti laatu. Dhugaa dubbachuudhaaf akka miseensaatti mari'anne gaafa sana isaanis ariitiidhaan sardaan waan dhufaniif waan qophaa'anii dhufanii miti. Ifatti kana jechuu baatanillee garuu fuulduratti kallattiin addachiisan akka jiru nagaan akka dhufu wantoota adda addaa kaasaatiin turan jechuun dubbata. Kana booda dhimma uummata keenyaa hin callifnu. As keessa kan teenyuuf rafuudhaaf miti jennee sanirratti walii galleetiin jirru jechuun obbo Buzaayyoon deebii kenna. Kanaafuu gaafiin gaafattanii fi yaaddoodhaan isin ibsattan sun hooggantoota isin mariisan saniin hin deebine jechuudha jechuun gaafiin BBC'n itti fufee gaafate obbo Buzaayyoon akkana jechuun deebii kenna. Walii galteerra geenyeetiin jirra malee nutis silas kan barbaannu uummata keenyaaf sagalee ta'uudha. Waan uummanni keessa jiru lafa keenyeetiin jirra. Gahee keenya baaneetiis jirra jechuun deebii itti kenna. Dhimmi al tokkoon murtaa'ulleen hin jiraatu. Isa kana nutilleen numa beeyna. Hundi keenya gaheedha qabna. Yaaddoon uummata keenyaa nuufis yaaddoo keenya furmaata atattamaati barbaada jenne. Dhimma kana ammoo wilii faana buuna. Akka miseensota marsaa jaaffaa Oromiyaa irraa bakka buunetti walitti dhufnee mari'annee ibsa akkanaa baasuun nuuf kan jalqabaati jechuun obbo Buzaayyoon dubbata. Sagaleen keenya hojitti hiikamuu isaa ni hordofna jechuudhaan dabaluudhaan yaada isaa kenna. BBC'n gaafii isaatti fufa. Kanaaf ammoo furmaata ni arganna jettanii abdattu. Yoo abdattan wanta kana akka amantan kan isin taasise maali jechuun obbo Buzaayyoodhaaf gaafii dhiyeessa. Buzaayyoonis akkana jechuun deebii isaatti fufa. Sirritti argata. Uummanni keenya nagaa hin argatu taanaan achi yookaan paarlaamaa keessa maal goona jechuun gaafiidhaan deebisa. Akka amannuuf wanti nu taasise tokko kan bakka nu buuse uummatadha. Lammaffaan ammoo
Itoophiyaa keessatti aangoo olaanaa kan qabu mana maree bakka bu'oota uummataati jechuun deebii isaa deebisa. Gaafiin BBCdhaa ittuma fufa. Miseensonni Oromiyaa irraa filatamanii paarlaamaa seenan rakkoo uummataa hin dubbatani. Uffata aadaa uffatanii taa'u jedhanii isin qeequ. Amma maaltu dhalate jennaan dubbachuu eegaltan jechuun gaafii obbo Buzaayyoodhaaf BBC'n dhiyeessa. Buzaayyoonis akkana jedhama. Nuti dhuunfaadhaan osoo hin taane paartii yookaan paartii badhaadhinaa bakka buunee paarlaamaa seenne paartiin kamiyyuu dambii ittiin bulu qaba. Qofatti baanee namni tokko iyyuu yookaan yaada waan fedhee kannachuu hin danda'u jedhama. Waan dursitee irratti walii galtuutu jira. Akkamiin uummata kana fayyanna jettee walii galta? Adeemsa paartiitiin akkasiin raawwatama. Waan xumuramee bilcheessinee dhufne huccuu aadaas haa ta'u suufas haa ta'u uffannee dhaqnee harka baasuu waanuma sirriidha. Namoota keessoo paartii hin beeknetu isa kana jedha jechuun obbo Buzaayyoon dubbatam. Kan amma jenne kun yeroo normaal koondishin ta'ettidha. Duraanuu rakkoo nageenyaa osoo uummanni rakkataa jiru yookaan qaamni biraa daangaa cabsee uummata yeroo rukutu callisnee ilaaluu hin dandeenyu. Daangaan Oromiyaa yeroo itti sarbamu callisnee ilaaluu hin dandeenyu. Rakkinni kun uummata keenya irratti baay'ee dheerate. Seera baasuu qofa osoo hin taane sagalee taanee jiraachuu keenya mul'isuunis uummata keenyaaf abdii guddaadha qaba. Akka galma gahuuf kana eegalle. Amma Oromiyaa irraa waan dhufneef dhimma Oromoodhaa dubbanne malee dhimmi lammiilee Itoophiyaa hunduu nu ilaallata jechuun deebii gabaabsee BBCdhaaf kenna. BBC'n akkana jechuun gaafii biraa isaaf eegala. Kanaaf adeemsi eegaltan kun furmaata fiduu danda'a. Mootummaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a jettanii yaaddu? Gaafii Buzaayyoodhaaf dhiyeessa. Obbo Buzaayyoonis akkana jechuun deebii kenna. Turuu osoo hin taane dhihootti fidama. Deebiin akka dhufu abdii waan qabnuuf dhimma kana kaafne. Akka hubannetti wanti ijoon isin gaafattan mootummaan lammiilee fi daangaa naannoo akka tiksuudha jechuudhaan Buzaayyoodhaaf gaafii dhiyeessa. Obbo Buzaayyoonis akkana jedha. Nagaa daangaa fi heerri mootummaa akka kabajamu gaafanne. Waan hundumaaf bu'urri nagaadha. Nagaan immoo xiiqidhaan wal qabdee wal morkattee hin dhufu. Teessee mari'attee nagaa fiddam. Kaabatti akkamiin dhufe? Oromiyaatti maaliif didam? Rakkachuu ummataa ilaaltee waa dhiistam. Rakkachuu ummataa ilaaltee aangoo dhiiftam. Rakkachuu ummataa ilaaltee nagaa fiddam. Nagaaf yoo yaaddu ummataaf yaadda. Ummanni kun nagaan bahee nagaan haa galuu yoo jette aarsaa kafalteetu nagaatti yookaan nagaa buusuudhaaf deemta jechuudha. Akka namoonni jedhanitti callisuu barbaannee miti. Nuti hojiin hojjetamaa hin jiru. Projektiin hojjetamaa hin jiru yaada jedhu hin qabnu jechuudhaan gaafii isaa deebisa. BBC'n gaafii isaa ittuma mudda. Gaafiin keessan jabaan mootummaan TPLF waliin marii taa'eetiin jira. Hidhattoota Oromiyaa keessa jiran waliinis nagaan fixuu qabaadha. Gaafii jedhu Buzaayyoodhaaf dhiyeesse. Obbo Buzaayyoonis akkana jedha. Nuti gadi fageenyaan kana jennee keessa hin seenne. Tigraay kaleessa nagaa hin qabdu turte. Har'a hanga tokko namni baheeti gala. Kanachitti teessun ammoo asittillee yookaan Oromiyaa keessattillee ta'uudha qaba jenne. Kan hidhate waliin kan hidhanne waliin haa ta'u garuu qaama kana keessatti gahee qabu hunda waliinuu taa'amee mari'atamuu qaba jenne jechuusaati. Maal wayya nagaa uummata keenyaaf jedhamee yoo mari'atame wanti ulfaataan lafa kanarra hin jiru. Tokkummaan Oromoo waan haphataa deemeef diinni alaa daangaa keenya sarbuun Oromoo miidhuu caalaa waan nama qaanessu hin jiru jechuudhaan deebii kana gabaabsee kenna. BBC'n gaafii isaa ittuma fufa. Rakkoon nageenya Oromiyaa karaa nagaan akka furamu gaafattanii jechuudhaan obbo Buzaayyoodhaaf gaafii dhiyeessa. Obbo Buzaayyoonis akkana jedha. Nagaa, araara, jaalala, tokkummaa kan kana irratti darbee gaaga'ama uummataa dabala. Nuti immoo bakka bu'aa uummataa waan taaneef wanti kun gaarii miti jenne. Otuu ta'ee yookaan waraanni waggaa 2-3 dura ta'a. Wanti kun hin dheerate. Dheerachuu isaatu boqonnaa nu dhoorke. Kanaaf karaa kanatu wayya jenne. Kan fedhe ammoo erga nuti gaafii kana gaafanne booda miti kan jedhu asaabuu waan jedhu fakkaata. Nuti garuu akkuma kaabatti araarri bu'ee Oromiyaatti illee nagaan araarri haa bu'u jechaatiin jirra. Yoo nagaan bu'eem namni nagaan baheeti gala. Oromoon hin jabaatam. Daangaa ofii ni eeggata. Itoophiyaa kana sirritti ijaaram. Oromoon waliin ta'uu wal dhaggeeffachuu qaba jechuun deebii kana kenna. BBC'n ammas gaafii akkana jettu dabalee gaafata. Uummata gama lixaa bakka buutanii dhuftan rakkoo nageenya bakkichatti dhalate akkamiin hubattu? Obbo Buzaayyoonis akkana jechuun deebii itti kenna. Araara kaaba Itoophiyaatti bu'e qaamoleen hin feene ni jiru. Keessumaa finxaaliyyiin naannoo Amaaraa
hin gammadne. Ammallee maqaa qaama hidhate balleessina jedhuun cabsanii Wallaggatti seenaniitiin jiru. Qawwee hidhatanii uummata keenya buqqaasanii qe'ee isaa gubanii qabeenya isaa saamanii horii ooffatanii guyyoota lamaan darban garuu tarkaanfiin irratti fudhatamaatiin jira jechuun deebii isaa kennaa. Ani akka bakka bu'aa uummataatti qaama mootummaa, qaama nageenyaa fi paartiilee hedduudhaan galateeffadha waanan beekuuf jechuudha. Tarkaanfii gaariitu irratti fudhatame jechuudha. Dhimmi kiramuu dhimma guuttiin giddaa ayyaanaa hagamsaa kiramuu kan torbaan darbee fi kana irraa tokko miti yookaan ammaan kana tasgabbaa'eetiin jira. Keessoon keenya tokkummaan keenya waan haphateef diinni quba nutti qaba. Yoo salphanne waliin salphanna, yoo kabajamnellee walumaan kabajamna. Oromoon waan xixiqqarratti wal dhabuu dhiisee tokkummaa ofii jabeeffachuudha qaba jechuun deebii isaa kennaafi. Tole hayyee galatoomaa ulfaadhaa jechuun BBC'n galateeffataa. Obbo Buzaayyoon illeen tole hayyee isinilleen galatoomaa jechuun afgaa fi waliin taa'isan kana goolabu.